Wallaahi gurra quba kaa'atanii iyyuun amma. Ituu kunuuti jennu amma kunuuti ta'e ituu isa kan namaati akkasiyyuu keenya irratti dhufe akkas ta'e ammas. Garaa jabina ilma namaa. Daa'ima xiqqishoo fiideen qufne. Daa'ima xiqqishoo tana mee amma maaluma jettanii ajjeestanii gudeeddanii mukarra fannistanii deemtan. Aboo rabbiin jazaa keessan isin faa qabala. Wallahi waan takka jechuun barbaadu. Just I don't know namni akkamitti subhanallah hundi keessanuu. Sagalee taafi sila arra habashaa taate miidiyaan hundi qawwuxa godhamee sagalee taamaaf jechu sagalee taafi hundi keessanu waan dandeessan godhaa hundi keessanu profaayila godhadhaa chaalenjii godhaa bichaa sagalee taafi minciyyoo tanaaf. Oduu baay'ee nama gaddisiisu mucaasni asitti agartan kunis Simboo Biraanuu Baqqalaa jedhamti kan isheen dhalattee godina Shawaa Meettaa Walqixxee magaalaa eelaatti jechuudha guyyaa dheengaddaa gudeedanii erga gudeedaniin boodammoo fannisanii biraa deemanii jechuudha gochi kuni gocha baay'ee suukanneessaa fi baay'ee nama gaddisiisudha jechuudha haa ta'uuti taajjabbii xiqqoo ani natti dhaga'ame immoo yeroo mucaan kun gudeedamteetti hundumti keessanii justice for heaven jechaa turtanii jechuudha miidiyaa kanarraa famasii kan jedhame hundumtuu iyyaa ture jechuudha Oromoo dabalatee beerbeera sabiini TikTok kana irra jiru jechuudha yeroo ammaa kanatti garuu ijoolleen keenya famasiin Oromoodha jechuudha waa'ee mucaa kana namni dubbataa jiru namni poostii godhellee jiru kun baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha kanaaf mucaa kanaaf sagalee taanu justice for Simboo ishin tun jechuudha feeban jedhamti saba Oromootiin alaati jechuudha ishin tun immoo Simboo jedhamti saba Oromooti wanni jara kana lameen irratti raawwatame wooma takka jechuudha gudeeddadhaa sanuu hundaa'um Simboon tun Simboo jechuudha qaama mootummaatiin irratti daawwatamtee jeniitiin wagga Jawaaritti illee galakkisee miidiyaa kana jechuudha namni tokko namni keenyas kan dubbatu hin jiru sim jechuudha Itoophiyaan tun dhiiga Oromoo kana akkatti dho'isuu kana maaliif akkatti feeti maaliif dhiigni Oromoo kun akka dhiiga saree hanqate maaliif daa'imni Oromoodhaa hoggaa tuqames Oromoon hoggaa cabxes Oromoon hoggaa waa taates akka waan sareen takka duutatti hin lakkaa'amne maaliif akka waan bakka namuma hantuuta ajjeessa taataa bara Oromoo dhiiduu Oromoo kun jechuudha nama akka waan hantuunni du'ee tokkotti ilaalama amma gaafa feeban kana just for feeban Itoophiyaan guutuu lafaa kaate garuu amma Simboo kana namni dubbatu hin jiru baguma rabbiin Itoophiyaa san keessa na baasen baguma rabbiin Itoophiyaa. Meemeetu wanti kuni qoy waan Jawaar jedhamu isinii kan dubbisa sababuma fedheefuu murna mootummaa kanaa deeggaruu dandeessu kaayyoo isaaniitti amantanii faayidaa irraa argattanii waanuma fedheefu garuu immoo rabbiif jedhaa yakka fukkisiisaa daa'ima tanaa maatii jalaa butanii gudeedanii ajjeesanii kana balaaleffadhaa. Simboo Biraanuu jedhamti umriin ishee 10 daa'imti sun takkaa intala teessan yookiin obboleettii akka taatetti ilaalaa boru waan mana tokko keenyaatti dhufu hin beekamu. የ8 ዓመትን ህፃን አስገድዶ ከደፈሩ በኋላ መንገድ ላይ ሰቅለው አስክሬንን የሚያህል ነገር ወንጀል ስለፈጸሙት ግለሰቦች ልንገራችሁ ሼር ኮፒ ሊንክ ያረጋችሁልኝ ከምንም ጊዜ ባለፈ ለዚህ ህፃን ፍትህ እንድታገኝ ስንል በትህትና ጠይቃለሁ ህፃኗ የ8 ዓመት ህፃን ስትሆን ሲምቦ ብርሃኑ ትባላለች የወልቂጤ ከተማ ነዋሪ ስትሆን እነዚህ ግለሰቦች ከደፈራት በኋላ አሰቃቂ በሆነ ግድያ መንገድ ላይ ሰቅለዋት ተሰውሯል ሁላችሁም ሼር ኮፒ ሊንክ ያረጋችሁልኝ የማያረግ ሰው እንዳይኖር ፕሊዝ ሁላችሁም ሼር ኮፒ ሊንክ ያረጋችሁልኝ ለዚህ ህፃን ፍትህ እንድታገኝ ስል በትህትና ጠይቃለሁ Please, namni duuti daa'ima kana isin gaddisiisu yoo jiraatan namni daa'ima qabdu namni obboleetti qabdu yoo jiraatan viidiyoo kana qaama sooshaal miidiyaa fayyadamu nama TikTok fayyadamu maratti akka sheer nuu gootan qaama seera kamitti akka sheer nuu gootan kabajaa isin gaafadha. Please, duuti daa'ima kana baay'ee nama gaddisiisa. Umuun ishee gana waggaa 8 gudeeddi cimaan irra ga'e dhiiga ishee dhangalaasee lubbuu ishee keessaa baasanii mukatti fannisanii biraa deeman qaamni kun hammallee hin argamu. Qaamna kana barbaaduuf sheerii keessan gaafata riipoostii keessan gaafata please viidiyoo kana qaama maratti akka sheer nuu gootanii dhugaan daa'ima kana dhiigni daa'ima kana akka nuu mul'atu kabaja. Naa waan kana dhaga'uun ikkoo butii wal barree jirra amma waa tokko rakkoon qabu kun nu biratti ajjeefamee darbeera bakka qanii lamaan booda nus inni irraanfannaa wanti kun akka ta'een darbiin itti dagannayyuu. So garuu dhugaa rabbii waan baay'ee garaa nama nyaatu dhagaa jirra. Jarra amma akkas taaxaa jedhamanii ijoollee kana tumanu jechuudha akka kanatu kadhatanu. Hin kolfine kana malee maal jennashi? Ummata keenya federaal akka kana uummata rukutaa garuu
Federaalli akka kana uummata hin rukutaa. Maqaan Itoophiyaa jedhu quraana keessatti si'a lama dhaamuuf Itoophiyaan carraawwan dorgommii idil addunyaa kana keessummeessuu reeffi si'a lama argatti ayina lama tarraffaa dhimma kana ilaalchisuun waan qindeesse qaba. Qur'aanni kunooti. Amma Itoophiyaan bakka kamitti akka argamtu qofa natti hima. Aayaa kamiin keessa jirti? Itoophiyaa kan jedhu aayaa kamiin keessatti argamame natti hima. Wallahi ooruu taanatti hima. Moo anatu quraana qaree hin dabarsine? Moo anumatu duufaa ta'e bakka sana hin qaraane? Itoophiyaa bakka jedhu jira quraana keessa. Bakka lama saayyuu. Bakka tokko miti bakka lamatti jira jedhanii nutti hima. Aayaa kunoo amma komantii irratti natti hima lallaalaa booddee. Komantii irratti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa mala hin dhaga'amame? Okay. Warahmatullahi wabarakatuh. Ni dhaga'ama dubbadhu. Ayyee ni dhaga'ama. Okay. 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 Ingiliffattiin agartaanu? Inni dhaga'amami. Okay. Waan isin jechuu kaatuma bareechaa dhaggeeffadha. Dhugaa rabbichaan garaa koo hidhadheen golfiyaan. Garaa koo hidhadhee. Bareeda. Garuu bakka kanarratti wanti hin jechuu barbaade waa'ee dhimmi kiyyaa duratti ustaaza keenya dhiifama naaf godhaati. Mataa qabadhee minaamin ka jettanii inni sun dhimma kiyya malee dhimma keessa miti waan mataa gadi siin qabachiisuu fi waan mataa ol siin qabachiisu tokko illee hin jiru jechuudha. Normaal nahe. Okay. Itti aansuudhaan immoo kaniin godhee aanadhaa bakka ta'ee darbee jira kuni waan haarayaa miti waan ulfaataa miti normaal no. Ani abbaa mana kiyya yoona jaalate wajjin jiraatu wajjin hin jiraatanii ka jedhamu san anaaf abbaa mana kiyya beeka malee namni biraa nuuf beekuu hin danda'u. It is okay. Kanaaf waan dhufneef gochuu dandeessan godhaa yoo gochuu hin dandeenye immoo bakka leelaa nagara asfalga. Dhugaa rabbii anaasaa si kana irratti baay'ee naare. Maal jedhaa jirti beektu? Qaama koo akka sana san mul'isa jedhe. Kun normaaliidha jette. Qaama si mul'isuun amma normaaliidha. San irratti konfidensii. Konfidensii akkasitti haasa'an eessaa fidatu? Uummata biratti akkas konfidensiidhaan naasoftuu sin. Maal dubbatu miti malee? Waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha malee. Mubaarak musammaadha wanni kana caala hin jiru jecha ishii irratti wanni kana caala. Maame salaamu alaikum Ustaaz Muhammad. Leela dhaggeeffadhaa isin lameenuu deebii namaaf deebisuuf hin jarjarina. Amma wanni dhufneef mariidha. Mubee naaf dhiifama garuu na ayyamtaa dubbachuudhaaf hin dubbadha. Si yameen jira. Laalla ustaaza keenya kabajamaa yaa obboleessa keenya. Ani akka kadiiritti keessaan si barreesseetiin keessaa si dawwalee abboo anaafeetii kun oromummaa walitti qabna. Kadir dhiifamaa wajjiyyuu na gorsuu barbaadan ammallee keessumaan na gortan billaa ila Kadir dhiifama. Kadir yaada maammee keenya obsa qabaadhu rabbi sodaadhu. Bar obsa yoo gorsa taate waan nan godhameef yookaan waan amma dura kanaatti taatu fi akkasuma ta'uu dhabdeef. Ila bara ammallee dhaggeeffadhu an akka obboleessa keetiiti. Yoo waan barbaadan keessaan na gorsaa isin jeera. Isaan garuu baay'ee jaallatuuni. Namni garuu akka mucattiin fuuneedhaaf baay'ee itti haasa'aa jira. Garuu hin beekuun. Rifatuun amma ka. Kiu jechuun amma ka. Walataa deemtanii leebota uummata dhiiga namaa kan ulfeessu arsii ka diqaalaa gandatti ulfeessu arsii ka maallaqa namaa nyaatu haatu arsii leebaan. Dhaggeeffadhaa ka akka kana uummata arsii arrabsitee maal jettee booddee waan isin taatu qofa bareechaa dhaggeeffadhaa. Arsiin ikkoo hattuudha hattoota haadha raabu anatu quba huddutti isin suuqe leebota chigaaraamota zimmettanii re'ee keessaniin eddanii uummata re'ee eeguu biyyaa bahe rakkattoota baqattee bahaaraa yaate rakkattoota yamanii keessatti yamaniin quba hudduu isin tumtu hin wallaaltanii kadheen gadda quba hudduu isin suuqaa bayan maal fiddan gaafa sanii naa taachuun hudduu harree seentan malee kanaan booda isin hin kadhadhu
kanaan booda isin kadhadhu kanaan booda isin sheeku anatu quba hudduu isin suuqe tokko aya hudduutti isin suuqe miidiyaan tokkoki kaan cuftan kaan bana kaan cuftan kaan bana kaan cuftan kaan bana amma akkas jettee haasofteetti booddee muumee viidiyoo ሲላላ waan isin taate booddee muumee viidiyoo ሲላላ wajjin የቡና መገኛ ሀገር የት ነው? ብራዚል ቦንጋ አይቻልም። ለመጀመሪያ ጊዜ ቡና የት የተከፈተ ቡና ቤት የት ነው የተከፈተው? ኢስታንቡል ቱርክ 1457። ለማንኛውም ስለ ቡና ልንገር። ባለፈው ብዙ ስህተቶች የተፈጠረ ስለመሰላችሁ ላጥራላችሁ። የመጀመሪያው ቡና የሚገኝበት ወይም የተገኘበት ሀገር ከፋ፣ ቦንጋ፣ ማንኪራ፣ ካሊት በሚባል እረኛ ይገኛል። ሁለተኛ seenaan bade gurgurameera seenaan badeera xiinxalaa ta'ee in xiinxalu ta'ee in xaxu ta'ee in moru ta'ee hin beeku waan isaan haasa'an. Orotaa biyya argama bunaa'eef natuu yaada sobaa qabamu jaaratu dogongore ani koo kan hin beeku bunni bakki argama ishee godina Jimmaa aanaa Gommaa keessatti bakka Coocee jedhamtu keessatti bunni argametti hin beekan. Eessaa fidan jarkan kafaa Biraazil ምናምን ጀርጀረ ነው eessaa fidan ኦሮታ 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 በዓለማችን ላይ በቀን የሚጠቀሙ ወይም ኮንሱመር የሚባሉት 400 ሚሊዮን ስኒ አሜሪካኖች ናቸው። በግለሰብ ደረጃ ደግሞ 12 ኪሎ ቡና የሚጠቀም ግለሰብ ያለበት ፊንላንድ ነች። ቡና ኢትዮጵያ ተገኘ በየመን ነጋዴዎች ወደ ዓለም ተሰራጨ። ውዱ ቡና ደግሞ በዓለማችን ላይ እስከ $5000 የሚያወጣ ጌሻ 90 የሚባል ከፓናማ የሚገኛል። ኮፒልዋክ ኢንዶኔዥያ፣ ፖይንቲ ቡርቦን የሚባል ደግሞ ሪዩናይን አይስላንድ ከምትባል ሀገር ይመጣ። ብሉ ማውንቴን ከጃማይካ፣ አምስተኛው ደግሞ ጃኩበር ከብራዚል። ስለዚህ አምስቶቹ $200 እስከ $5000 ያወጣሉ በኪሎ ነው በአንድ ኪሎ። ለማንኛውም ጅማ ላይ በስነ ስርዓት አስረድቻለሁ ከነ ሴሬሞኒ። እኔ ደግሞ ስለ ጥሬ ስጋ አመጣጥና ለመጀመሪያ ጊዜ በሬ የት እንደታረደ ያንዳንዱን መረጃ በቀጣይ ቪዲዮ አጋራችኋለሁ። ጅማ ከመጣችሁ እፎይ ኮፊ ከትልቁ ስኒ ፊት ለፊት አንደኛ ፎቅ ላይ አገኛላችሁ። በጣም ቆንጆና ጣፋጭ ምግቦችን እዚህ ቤት አግኝተናል፣ ቀምሰናል። እጅሽ ይባረክ ብለናል። እናመሰግናለን። ምስራት ለማንኛውም ይህ የሚኖሩት አራዳ ቆንጆ akkasiga wanti hidhatamin hin jiru wanti keenya keessanii miti nuun jedhamaa jira Orota. Maal dubbatu miti malee waan barri fide maal dubbatu miti danda'uudha. Mucaan keenya kan waan isin taate ilaala. Geemii wayii qabdi ture. Geemii sana irratti dhiifama gaafattee gara geemiitti seente. Namni keenya immoo qiimii qabeera. Uummanni Arsii qiimii qabeera. Hin gadhiisu qiimii qabna. Geemiidhaa jettee dhiifama gaafataa jirte gatii jedhamu jennaan geemii siirratti dhugaa rabbi nama 10,000 nama 1,000 mo'achuu dadhaban. Wallahi mootiin godhi haa gammadu abbaan fedhe gammadee haa galu hin taphadhutti dhiisoo barbaadde. Gizee hunda isaanii beeffatanii akkaan isirra dhufee boo. Amaaraaf Oromoon illee gammaddee haa galtu. Dhimma isaati haadhee hodhiise jedhan dhiisamoo. Isaan gisee hunda mi'eeffatan. Asilee argaa hin jiran. Noo maaliif mucaa dhufee na tabsiisuu dhumaa faraara. No. Sanii miti kabajamtoota jaallatamtoota ilmaan Oromoo ani akkuma nama tokko nageenya qabnu dhagaartu miti jiilaan nageenya qabnu ijoolleen as keessa jiran hin beeku Xayyibaa Hiriyaan si ijoolleen hedduun ni beeku garuu viidiyoo obboleessaa ishee irratti godhamee obboleessa dhukkubaa rakkoon qabu bira dhaabadhu naan jedhamnaan nan dhufe ani immoo giiftiin kennu hin qabu sila gastiirra taa'uun dhufe ergammoo namnis dhufee taa'an jiru innaan laalu ana malee namni tokko taa'an jiru
Ani immoo hawaasaan alan ta'u bareeddu dhiifama naa godhi obboleettii koo si jaalladha si kabajaa. Dhiifama ishii hawaasaan ala ta'uu hin danda'an. Dhiifama. Yeroo kamiinuu taanaan uummata hin arrabsina. Dhugaa rabbichaa bakka. Uummata Jimmaa, uummata Arsii, uummata Wallaggaa, uummata akkas jettanii akka naasofne bakka. Hinaaseenaas hin arrabsinaas. Hin beekamu qanii tokko walitti dhuftu. Dhugaa rabbichaa qan rakkinni dhufnaan koo uummata koo jetta malee uummata Jimmaa koo, uummata Arsii koo, uummata Wallaggaa koo hin jettu. Dhugaa rabbii rakkinni dhufnaan eessaayyuu birriin galu malee eessaayyuu deemte kadhatta. So wanta akkasiin quunnamuu danda'a. Isin bareechaa of eegaa dhugaa rabbi. Jirra. Dinni dhufe akkam goota? Dinni dhufe akkam goota? Argeeshi mala koo? Jerika. Dinni dhufe amma akkam goota? Allah isin maataati ijoollee keenya tumaa malee diina maarii tumtuu miti ijoollee sabii ijoollee garafa iyyisiisaa boosisaa tumaa. Amma kennoota kooti wajjin wal ga'e. Warri hin beekne bara haati kumaa isii kana loomituutu kana warra koosii hangafaati. Ijoollee 13 dhalte isin 13 deessi. Isii kanatu ijoollee jaade ijoollee 5 miti loomitu. Kee ka ijoollee. Ijoollee keessan Loomii haati kumaa siin jedhamtu bara isii kana haati kumaa wallahi haati kumaa isii kana. Warra haati kumaa fidaa jettanii zalaalamina cinqitan haati kumaa kooti isii kana. Haadha ilmaaniiti. Haadha kumaan jalala abbaata maamisi namuma yoomitti makarabaa kanaan nama duuka deema. Makarabaadhuma kanallee narraa qayyaraa malee sin oolattiidhumallee gurguraati maali? Fayyada kan siisan maali? Shaarbiidhumallee qayyaradhu malee maala tokko kanatti uffatti si uffisaa jira makarabichi naan jedhan. Afaan kee walitti qabeessa luba jara algaaratti achi oduu jara dagitti baasii balguurtee dhuftee isiin mataana nyaati. Miici uffadhu maala meequmba fayyaa gilatiidha kanatti maali farankaan ba'a. Oolaadheen gaddaa keessaa mucaattiin suphee bite. Mucaan inni jibaadeen miila duwwaa deemaa jira. Mucaa waan inni ta'e beeku faana gurguddatee utuu miila lafa deemu. Kana teeraan irratti dhumee gurbaan qaallittiisii kana teeraan irra hin jiru. Isitti nan bita. Jibaadeetti nan bita. Maali isin amma achi isaan kan ijoollee utuu yaadin ijoo natti biti jettanii zalaalamii haasana gootu. Maali baatama? Giddana sabaa ofii konkootiisoo giddana sabaa shiroona sabaa shunkurtiina sabaa mana kana keessa takka akka namaa shaarbii mataa qayyarattee hin beeku. Maal akaada kee namni kanaan naa keekkatee obbaatamaa mi isin beekan ilma jedhee maali namarratti isin ana. Tarafee beekta sharafee. Farankana baasisu natti naasa'e. Sharafee beekta sharafeen shaashii gurree tokkoon shaashiin irratti leela'ee. Shaashii leelee rirrittuu qulqulluudhaan waggaa 9 wajjin hin jiraatti. Cubbuun ajaadha sharafeedhaan wal gadhiiseera jedhee aan dhugaa siin dhossu. Amma kana maqana baasa kana maal waggaa 3 moo 4 miti dheengaddaa bitamuunis. Wayyo Orota. Ijoolleen teenya gaafa dhalattee jechuudha. Waggaa 4 gaafa geette safara kiyyaa afaan keenya geettu ijoolleen. Yaadamisha dhugaa. Yaa akkasi. Akkam jirti? Bareeda wallahi alhamdulillah. Hin baddee bara akkamii? Kana hirriba malee. Marti deemsa guyyaa ispoortii irraa galee dadhabee rafee kaleessa osoo hin rafiin ganama akkasumaan
wannoo deemee bakka akka malee ka dadhabee jiru rafe. Anaa nyaattu sareenii badii. Haadha seenaa beektaati. Haadha seenaa hin beekaane. Rabbi jedhii fidinaan jettee kun akkanatti ilaalimi immaan bootti fidinaan jettee. Dura seenaa jaalataa turte naan jette sila addaan nu baasuuf haasofti moo dhugama? Ayi soba malee hin agarree yaa Addaan nu jiisuuf haasofti yadaa. Hin dhagayinati. Maal kaleessa akka tasaa ta'ee mana sii dhaqee waa'ee makan kee kana nagaafattee mucaan sun bakka qalbiin na jaalattee mucaa nyaana fakkaata yoo achi ilaaluttee waa'ee kan kee kana dubbannee. Achuma maal jedhe sitti fakkaate dura bar seenaa jaalatee ture suuraa seenaarra viidiyoo maama kan waraabu argaa naan jette. Gara isiin dabarsuu dina fakkaate sirra. Laaka laas dhiisin dhagahiniiti gurri sheexanaan dhagahiniiti rabbii waliin qoote. Wallahi maashaallah. Akkam jirtame ati maazariin sira yoo moonna barsiifte qoy. Maazarii bakka amma qanii qabadhu moo akkam? Maal godhuu qanii qabatta inshaallah mata ollaa fiddee na barsiisuu ni heddamu maa guyyaa qabatta haadha tamteeti. Ayyee ishii qanii bisitti adee bakka. Yoon wanna barsiifta. Bakka qanii bisitti tole. Jechuun qanii natti tole son taane guyyaa kami? Guyyaa boru jimaataa bire? Bakka qanii kee hiriitii. Jimata gonore. Mau waan shakkitu jira narraa. Hoba takka maal shakkama? Daa'ima waggaa 21. Taata maa qirsi jedhare waan laale waan na gaafattu waan si himu keessaa. Anama waan kana beektaa jireenya kiyya keessaa baasee qajeelma sitti himuu barbaada. Tokkoffaa ani kutaa tokko qabee haga kutaa 10 baradhe. 10 irra barumsa xumuree waggaa 4 kolleejjii baradhe. Kolleejjii xumura irratti mucaa wayitii wal jaalannee wal fuune. Maaliif wanni kun booda bultii teenya diiguu danda'a waan jedhee sitti himaa jira beektaa waan kana silaa inni muyyuu barbaanne wanni kun meebi gara fuulduraatti bultii keenya. Haadha faadha heerumuu si hadhareef hin dhagaa jira. Haadha faadha heerumuu si hadhareef hin dhagaa jira. Qoy hin qalladaa jiru moo dhuguma qoyaan gana giraana gabbeera wallaahi orutaan akkamitti nama naan kana. Nana manaa shanamma kana. Jarri kun lama wal fuuchuudhaaf amma. Waa'ee fuulduraa isaa jiru. Waa'ee bor rafaasin. Isin rafaa namni nama meeqa fuusiftaniitu ana qofa fuusisuu dadhabdu sana amma qoy. Ajab! Hin callisne hoo jenne utuu ijaan kan arginutu gurraan kana dhageenyu garatti callisne miidiyaa kanarraa afaan keenya qabannee teenyu dhabna. Sinii galee kuni intala amaaratti gudeedamtee ummanni miidiyaa kanarra jiru famasiin ta'ee kan famasiin taane hundumtu ba'ee sagalee ta'ee fi amma tokko sagaleen ishee dhaga'amee fi jira. Sinii galee kun intala Oromooti umurii ishee waggaa 8tti gudeeduurra darbee morma ishee hudhee ajjeesee fannisee nanni deemu wattaaddara biyyattii makkalaakayaadha kan inni jedhamaa jiru. Waan akkasii ijaan arguurra waan akkasii gurraan dhaga'uurra yoo du'anii ma obbaafatanii maal rakkoo qaba dhugaa waaqa dubbachuuf. Famasiin asirra jirtu intala keessan kanaa fi sagalee ta'uun irra edda lubbuun ishee bade yoo teessanii walii galtanii ma yoo sagalee taatanii fi maa inni rakkoonsa? Rakkoo qaba. Duuti Oromoo akka titiisaatti duuti Oromoo akka amma saree ilaalamuu dadhabuusaatu anaan umurii koo guutuu na gubaa na hambisee jechuudha miidiyaa kanarratti dhugaa waaqa dubbachuuf. Callisuuf akka ittiin callisuun qabu. Utuun kana ilaalu utuun kana gurraa na ga'u. Rabbi fedhaa dhiisaa Oromoo kana ajjeesuurraa lakkisaa dhiisa waaqaa sodaadhaa. Yoo nama sodaachuu dadhabdan yoo nama tuffii malee teessanii ta'e ummatuma Oromoo kanarraa du'a kana dhaabaa rabbiidhaati. Mucaa kichuu mucaa maatii ishee ilaaltee hin quufne mucaa nyaattee hin quufne mucaa ganaa ola deemtu mucaa maatii ishee adda baastee hin beekne akkasittiin gudeedee innanni saqqalee ajjeesee deemu ilaaluurra dhugaa waaqayyo lubbuudhaan baduu namaa wayya dhugaa rabbii dubbachuuf. Baay'eema tokko miidiyaan kuni waanumti Oromoo irratti ta'u waanuma nama lubbuma waan nama of ajjeesisudha dhugaa waaqa dubbachuudhaaf. Waa hundayyuu rabbiin hin argashi.
dhugaa rabbi isaa akkas godhes isaa akkas akka godhu godhes hunda isaa yoo rabbiin hin argaa rabbiin hin kaffadaa fi garuu nummoo hamma kamiin waan kanaaf iyyaa jirra hamma kamiin bakka buunee uummata kanaaf iyyaa jirra inni jedhu gaaffii keessa waan galuudha. Sagantaan keenya irraa asumatti dhaabbatu sagantaa biraatti ammoo walitti deebinutti